Qursii ganamaatii faxiraa hojjetaa jira isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya guyyaa har'aa kana oolmaa kiyya isin agarsiisuu fi mee jalqaba irratti laayikii odas isin jedhe sheerii warri maatiin ta'in maatii ta'aa sabiskiraayibii naa taasisaa. Aboo namni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammadu. Egaa obboleeyyan kiyya ganama ka'ee yoo ani kushiinaa dhufu istoofin dura tokko dhaabbate tokkolleen hojjetu. Gana arabu sossobee kaasee naa hojjete maashaallah lachuuyyuu naa hojjetee jira isiniin jedha. Akkasii asitti immoo tuyyuu jechuudha. Ani egaa nyaata isin barsiisaa hin jiru waan ta'eef viidiyoo waraabbachuu fi oolmaa kiyya na wajjin ooltaniin isiniin jedha. Duqeetii gingilfadhe baay'een guddisu jechuudha qursii ganamaati. Akkasii obboleeyyan kiyya viidiyoo daqiiqaa 25 daqiiqaa 12tti deebisee jira. Tan ammoo tuyyuu gammachuu bareedduun akka itti isin nafaana turtan abdii qabaa isiniin jedha. Warroonni maatiin tahin irra deebi'ee sabiskiraayib naa taasisaa isiniin jedha. Laayikii tuqaa hin irraanfatina. Akkasumallee obboleeyyan kiyyaa yoo das isin jedhe sheerii naa godhaa isiniin jedha. Dhugaa rabbiititti warroonni na hordoftan akka ani guddadhu akka isin hawwii qabdan baay'eetti beeka. Hunduu yeroo eeggattee guyyaa eeggata jechuudha. Kanaaf abshiruu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya fatira tanatti namni waan fedhetti dabalatuu danda'a jechuudha. Khubzii tanan dalagaa biyya Arabaatittis jechuudha. Namaaf bakkin jiboodarimaa fi soqiddumaaf zayitii qofaa itti irra buusee miciqaa jira isiniin jedha. Akkasii yoo keessa hamii hojjettan shukkaarallee itti godhatuu dandeettanii ani garuu wayitee hin jirre soqidduma qofaanillee yin hojjedha isiniin jedha. Wayitee jiru itti gootanii wayitee hin jirrellee homaa waan isin rakkisu wayituu hin qabu isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Akkasii haala kanaan isii kana sukkuumee xiqqoo tursiisee jechuudha. Aga daqiiqaa 10 akkas tursiisee eegas immoo tuyyuu jechuudha kokkotee bakka hedduutti baasee. Kun immoo farraa dadhaa isiniin jedha. Asitti maddaan macaa asitti akkana jedhanii maddaan macaa saambusa. Afaan Arabiitiin farraa dati sambuusa saa. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii maashaallah namni biyya asitti illee biyya namaatitti illee wallaahi hin ta'anii isiniin jedha. Osoo jechuudha dhugaa rabbiititti waan guyyaa takkatti hojjetaniin waraabanii inuu gadii wanni hin jedhu jechuudha. Gaduyyuu haala kanaan eega akkatti farradee zayitii gubbarratti naqee eegasii haala akkana addachaase jechuudha. Dhugaa baay'ee mi'aaya. Mee amma faa ijoolleen hedduu galaa jirtan maashaallah yeroo galtan itti fayyadamaa isiniin jedha. Maaliif dafee isin fudhatu midhaan biraa jechuun kiyya. Midhaan akka buddeenaa hatta waximmaan bareechanii hojjetanillee foolii garaagaraa qabdi jechuudha yeroo biyya namaatii dhufan. Akkasii isiniin jedha. Ani garuu nyaata isin barsiisaa hin jiru isiniin jedhee jira. Maaliif kanaa ol beekullee haga kiyya beekullee tarii haga kiyyaan bahinillee jiraachuutu mala waan ta'eef ani immoo tuyyuu jechuudha ol ka'ee nyaata isin barsiisaa hin jiru guyyaa kiyya isin agarsiisaa jira isiniin jechuutti jira isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya akkasii isiniin jedha baarakallaahu fiikum. Maddaan macaan suni akkana jala sharaa kanarra gadi hin buune asirra kaa'aa jira jechuudha. Kurree saanii lixeetti hojjedhee san. Akkasii yeroo baay'ee obboleeyyan kiyya anis ta'ee kaasatanan ofumarraa isiniin jedhaayyuu wanti keessa kenna kaasatan biyya Itoophiyaa tana keessatti namni dalagillee bakka guddaa ga'uu dhabuuf maaliif of jala laala jechuudha. Of hin ta'u anamma waa baay'ee hojjetuu qabu bakka kun namni jennee inni hojjedhu jedhee keessa kiyyatti jechuun keessa hamilee keessa kiyyaa san of dha'a jechuudha. Ofuma namni ofumaa hamilee of dha'aa narraa hawwatu akka jedhee isiniin jedha. Ani yeroo baay'ee waa'ee nyaata waraabu maaliif bakka kushiina astardaandii eeggate hin qabu waan ta'eef maal gochiif kana waraabu waan akkas jedhu agartanii akkasii isiniin jedha. Garuu hin tarti biyya keenya kana keessa jechuun obboleeyyan kiyya yoo dalaydan wanti hin dalagamne hin jiru. Akkasumallee akka kiyyatti birri maanuu asirtii jedha yoo dalaganii dalagaan namni itti beekee sabrii qabaate maaliif isiniin jedha obboleeyyan kiyya biyya kana keessatti isin haadha keessan abbaa keessan maatii keessan ka qabdan jechuun wajjin argaa isin argaa amma wajjin haasayaa yeroo yaaddanitti fiidanii dhaqaa jiraattan jechuudha. Akkasii haala kanaan walirra dadachaase hagatti sana afuritti baase isiniin jedha. Tartiibessi akkasii isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Wallahi ammallee mee obboleeyyan kiyyaa wanti ani isiniin jechuu barbaadu yeroo galtan kana deemtanii mi amma irra caala wanni an kana jedhuuf irra caala namni yuutuubii kana hordofu ijoollee biyya alaati
akkasii waan tokko waan wahii murteeffadhaatii gala kana jechuun bi'aansi social media kana yeroo ammaa kanatti namni akkaan itti fayyadamaa jiru social media kana jechuudha. Amma buleen kee bilcheessuu fi maxxansaa irra kaa'ee jechuudha. Akkasii sa'aatii tokkoo fi walakkatti deemaa arabuun hojii jechuudha. Dafee akka osoo inni sa'aatiin na jalaan gubannee bakka hojjedhetti fiduuf taftaaf jedhaa jira kakiyyetti. Akkasii obboleen kiyya maali waan tokkoon galadhaa jechuun kiyya bi'aansi toora social media kanarratti illee jechuudha. Social media kana waa baay'ee irraa baratan albee qara lamaa akka jedhan san dhageettanii itti fayyadamtan isin fayyada itti fayyadamuu baattanillee akkasuma gara tokkoonillee nama fayyaduu fi nama fayyaduu dhabulleen wooma jiru siniin jedha. Bi'aansa osoo obboleen kiyya warroonni na hordoftan kun YouTube osoo qabaattanii TikTok osoo qabaattanii natti tola jechuudha. Wallaahi natti tola. Wooma wahii hojjedhaa isin obboleeyyan kiyya dirqama waa kana isiniin jedhee ani waa kana isiniin jechuu hin danda'u. Maal isiniin jechuu barbaade yookaan mee ogummaa wahii daanteelii dha'uu beekaa jechuun tana dalagaadhaa hidhetti uffata namni kenna akkas ta'uu hin qabu. Akkas obboleeyyan kee silkii lafa kaayatanii waraabuu ture jechuudha. Yookaan makiinaa hodhaa baradhaa osoo makiinaa hodhaa barattanii maggarrajaa hodhitan firaasha hodhitan waa baay'ee hodhitan uffata hodhitan maqaa maashaallah. Akkas obboleeyyan kee xumuree asiin gahee jira isin immoo haasaa kee dhageeffata. Laalaa isiniin jedhaa san biratti immoo tuyyuu social media kana tokkoo kee ta'uu YouTubes ta'uu TikTokis ka'uu yoo qabaattan achirraan beeksisattanii obboleeyyan kee gurguratuu dandeettanii isiniin jedha. Umriin keennallee biyya namaatitti dhumuu hin qabu kalaasa wallaa waan takka godhattanii. Rabbiin nagaan isin haa galchu walumaa galatti haala kanaan qursii godhaa jirra haa nyaannu isiniin jedhaan shaayiin hojjannee inni kun buna jechuudha maaliif innis buna jaalanna silaa qursiin ganamaa shaayima akkasii obboleeyyan kiyyaa eega qursii geesse ala kana xaragee baabittiin tiyyallee achiin afee barbaree afee jechuudha. Waa baay'ee hojjedhe kan hunda waraabne obboleeyyan keessuma dhugaa eega kana ammoo gara misaa hojjetuutitti deemuu idaa isiniin jedha. Osoo misaa hin hojjetin dura jechuudha. Uffanni kuni uffata eessa fiduu edda dura uffata kana bittinii bitee sheetiiwwan sheetii 10 uffanni dhiirallee 10 jechuudha. Uffanni baay'ee jira walumaa galatti viidiyoo isaa yeroo biraa isinii waraabuu heda bi'idnillah. Amma uffata kana deemee hodhisiisuu idaa isiniin jedha. Uffata kana sheetiiwwan kana deemee hodhisiisuu hedaa naa hodhisiisinaan jette jechuudha. Guyyaa magaalaa jirtu birrina ergitee rabbiin naa laaffisee walitti qabeefii jira. Uffanni kuni viidiyoo kana kakaleessa waraabee deemee fi bira gahee jira jechuudha. Yooma san hodhisiisellee fuudhellee bira gahee fi jira isii bira gahee jira isiniin jedha. Akkasii kaabboleeyyan kiyyaa olmaa guyyaa har'aa na wajji ooltan isiniin jedhe na duuka turaa isiniin jedha. Daqiiqa nu gabaabdudha gabaabsee jira garuu taabbii baay'ee ta'abee sheetiiwwan babbareedaa kana biteef jechuudha. Amma galaa jirti achii galuun irra naan jette. Kazaa guyyaa takkatti maashaallah naan jedha. Yeroo baay'ee beetanii hanqina rincicuu kanaan qaba jechuudha. Kanaaf anillee dasna jedha jechuudha. Qopqop jedhee waan kana daddafee waliin gahuun kiyya. Akkasii hordoftoota kiyya isa kana achi fidee as deebi'ee hagani misaa hojjedhee jedhutti bakka naa hodhan jedhee isaanillee alchokkaa jedhanii warra uffata hodhuunillee ammatti barbaada jedhuuni fi isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyya amma deemee bakkee hodhisiisaa gahee jira isiniin jedha. Mana makiinaa jechuudha makiinaa uffata hodhu. Sheetiiwwan itti agarsiisee naa hodhi jedheen jechuudha obboleeyyan kiyya bakka ganama bi'aas sa'aatii akka baay'ee sa'aatii 3 walakkaa aga sa'aatii 4 jechuudha. Zufriin booda sirraa fudha jedheeni. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasumallee jechuudha ogummaa wahii qabaadha wanni jedheef dhugaa wanna tokkichaa miti wanni hojjetan jechuudha. Makiinaa akkanaa kana bitattanii namaayyuu itti qaxartanii jechuudha hojjechiisuu dandeettan. Wanni hojjetan biyya keenya kana keessa hisaaba hin qabu. Wallaahi suma dhugaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Rabbiin kiyya nagaan isin haa galchu jechuudha warroota biyya namaa jirtan waan qabdan keessa dalagaa qabdan keessa barakaa isinii haa kaa'u. Aniin sodaadha beetanii jechuun namoonni hedduun hin barbaadanii dhiifama viidiyoo si waraabee jennaan rakkoon qabu qofa in mul'attu abshir jennaan ana qofa waraabde maal tahanaan jedhe jechuudha. Daambanyaan yeroo baay'ee mucaa kanatti hodhisiisa. Namoonni hedduun isa waraabuu miti akka ati achitti mana sanuu waraabdu hin barbaadanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waxii hojjetaa jira isiniin jedha. Amma immoo galee jira. Wallaahi suma dhugaati. Viidiyoon kun kanuma guyyaa tokkooti. Akkas isiniin jedhan gabaabse malee galee maal hojjetaa jira misira asitti zafazzafee jechuudha. Misira kanallee wayita deemu san zafazzafee biraa deeme. Akkasii isiniin jedha. Akkana fakkaata
Istoofiin kun gara tokkoon hin hojjetu. Amma immoo naa hojjetee jira gara lacheeninuu naa hojjetee jira. Rabbi fayyaa isaa haa kennu. Ugurillee finne wallahi arabuma naa sirreesse. Alhamdulillah. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Misira hojjetaa jira isiniin jedha. Dinnichaa garuu isinitti hin agarsiifne dinnichallee qopheessaa jirti. Dinnicha asitti gadda baala jedhee barbaree ittiin baay'eessine maaliif daa'imman xiyyaas hin nyaatte jechuudha. Daa'imman xiyyaas isa wajja nyaatanii nyaata isaanillee akkana jiran gumnee fi itti baay'essuu dhabee isiniin jedha. Amma immoo qopheessee jira isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya ani akka bakka haftaamiittis isinitti mul'atuun barbaadu akka rakkataa achi lafa bu'eetittis isinitti mul'atuun barbaadu jireenyuma tiyya keessatti wallaahi dhuguma akkanan fedha jechuudha. Jechuun kiyya bakka namni yaani abamshii ala mustawaayi taarifuun ما بعرف كيف أشرح ولا ما بعرف أنا آسفة جتون أكيد سنين يفسوهم بيك ولا ما قالت تكسيني سنين جتشو بربادي هقوم هنا كي كانان إجتشو بربادي سنين جرا إيه موجود اللي وانتو تاجتون ولا ما قالت تكسي أم فتسان فود إيدي بيجرا سنين جرا فتسان فود إيدي بيجرا قدام بيجرا حالا كانان ناهود بيجرا إيجاس إمو بليان كيا magaalaa deeme jechuun magaalaa guddoon deemne tamana naannoo deeme midhaan bitee deebi'ee isiniin jedha. Midhaan bitee deebi'ee amma saafayaa aduu saafayaan agartanii miti wallaahi saafaya. San irratti obboleetti xiyyatan itti dawwalee egaa dhaqee daftee dhuftee narraa fudhannee obboleetti ofii ergite isiin kaleessuma galte. Dheengadda galte jechuun kaleen irraa fudhatte. Obboleettiin isii daftee natti hin dhufnee fiigaa deebi'ee midhaanuma qofa bitadhee osoo waan dura waan birallee bitatu oda jechuun ashaakiltii mana keessa jechuudha. Garuu isiin immoo dhufe jennaan dafee itti kennuuf deebi'ee akka isiin hin dhaabanneef jechuudha. Eegasii xaafii kana midhaan ani bitee dhufee xaafii fi ruuza tana jechuudha. Baaburallee wajji deemna inshaallah. Na duuka deemtanii wajjin deemna. Xaafii fi ruuza gatiin xaafii meeqa oonaan jettan isinitti himaa 140 garuu ta'an bite tuni adiin nacciin 140 tuni adiin nacciidha miti 125 bitee isiniin jedha ruuzni 110 isiniin jedha kiiloon ruuzni kan nyaatan sanii miti caccabaadhaan argitanii miti. Meeshaa kana immoo jechuudha osoo hin deemin dhiqee deemee naa goggogee jira amma biffetti rarruufi isiniin jedha obboleen kiilumaan guyyaarraa kana fakkaata. Itti fufii fi dhiisi jechuun hamilee keessaniin isiniin jedha baarakallaahu fiikum shitiiwwan kana immoo inshaallah viidiyoo editii godhegga isinii dhiisa walirratti qabee jechuudha. Akkasii baarakallaahu fiikum jazaakumullahu khayran uffata kaas tahee meeshaalee mana keessaa obboleeyyan kiyya kaan hojjetaa jiru kana warri barbaadan. Lakkoofsa asirra jiru kana na dubbisaa isiniin jedha akkasumallee makiinaa hodhaa gatii isaa beekuu yoo barbaadan obboleeyyan kiyya nagaafadhaan isiniin jedha warri bitachuu barbaadan illee nagaafadhaa bitee qopheessee feetan isinii geessee feetan dhuftanii fudhachuu dandeettaniin isiniin jedha jazaakumullahu khayran. Akkasumallee obboleeyyan kiyya waa'ee hojii kanarratti hamilee qabaadhaa biyya namaa keessanitti biyya namaa keessatti umrii keessan hin fixinaa nagaan gara biyya keessanii koottaa ilmaan teessan guddifataa maatii keessan wajjin jiraata. Dalagadhaa isiniin jedha barakallahu fiikum warroonni maatiin ta'e maatii ta'aa akkasumallee laayikii sharii taasisan isiniin jedha nu jajjabeessuuf yaada keessan koomentii anuu isinitti hin himu barakallahu fiikum viidiyoo irra hojii turre kana keessatti dogongorri yoo jiraate afwalillahi dhiifama naa godha an obboleetti teessanii nama isinii gorfamu tokko na gorsaa isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya aga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu tika rabbii keessa naa turaa isiniin jedha yoo itti fufii jettanillee yoo wanni akkanaan barbaachisu akkuma duraanitti taa'e jettanillee yaada naa kennaa isiniin jedha. Hayya obboleeyyan kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Aboo namni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammachiisu.